Tiyas duuti tiyas Oromiyaa keessa akkuma gaafa duraa jette. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa jirtutti anasii bahu jechuun uummata Oromoo ganuu jechuudha. Hin jiru. Abbaa fedhetu ija diimeessa malee. An beektaa umri tiyya mata 33 deemtu kana keessatti waan baay'een hojjedhe. Sakandii takka illee hin gaabbu. Takka uummata Oromoo hin ganne. Takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne. Ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbu'an. Hammaattuu azaabuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu gahe ta'aa miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon ni du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhaamsiifame. Jamarroo waleen ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebiinu. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jiru abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana ogo kana lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kanas bokkaa'uun hin danda'amu. Minnesotaan deebi'u torban kana keessa mucaa kiyya ilaaluu nan deema garuu torban takka keessa nan deebi'a. Kanaaf anama booda jiruun tiyyas duuti tiyas Oromiyaa keessa akkuma gaafa duraa jette. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa